waraabeysi akki jeejaan firummaadhaa adda hafuu dadhabne afaan ajaa wajji deemuu dadhabne jecha waraabeysi zabana dur sheekonni ni sodaataman ni kabajaman ni dhagayaman akkas ture gaafanan ijoollee sheekan nutti aaraa jettee ijoolleen dogoggora tokko hin dalaydu sheekan nu abaara jaan manguddoon nu abaara jaan abbaa keenyaan nu muufata jaan manguddoon nu muufataa jaan safuu akkasii qabaachaa turre akkuma hawaasatti illee lakkuma zamanni deemuun arra yeroon arra keessa jirru waan namni arra ju'u waan akka itti laalu akka namni itti laalu akka inni yoo wanni akkanaa isaa dhuftillee akka inni ju'u kanaree waa isinittin himu arra gatiin manguddoo akkamiin laalamti gatiin sheekaa akkamiin laalamti kana waa isinittin himu akka jiru namuu ni beeytan qalbii teessan keessatti illee jechuudha. Nuti arra gadaa tokko wajji jirra ilmaan keenya isin namoonni gariin daaddaa keenya illee haa ta'anii irra hedduun dargaggeessaa fi shamarran ilmaan keenya gariin akaakoo taanaaf akka itti adda usnu hin qabnu yeroo garii ni dirqamna waraabeysi akki jeejaan firummaadhaa adda hafuu dadhabne afaan ajaa wajji deemuu dadhabne jecha waraabeysi firummaadhaaf aanaa ta'uuf akka itti adda hafnu dhabnee je afaan ajaaf akka itti wajji deemnu dadhabnee jecha waraabeysi nuti bakka hunda wajjuma dhaabbanna laaltanii gartan rakkoo fi bal'oo hawaasa keenyaa wajjiin qooddan waa hunda keessatti waliin dhaabbanna dirqama hawaasummaati dirqama diini dirqama lammummaati arra sheeyni maaliif as bayillee yoo jettan gizee hunda isaat adagaa yoo nama ibidda dhaamsu miskiin amiini bro miskiin amiini bro isaat adagaa raasun jechaale isaat adagaa no miskiin wallah kadamni tokkolleen hin jaariin waa uf qopheesse amma dura waan tokkootu qilleensarra deemaa ture isin duratti bahee isin kadhadhe ilmaan kiyya hedduuna jalaa owwaattan hedduuna kabajjanillee rabbi isinaa kabaju ijoollee kabajaa guddoo rabbi isinaan gonfachiisu kabajaan itti gala keessan haa taatu inshaallah duniyaa fi akhiratti illee dhaabaa wanni kun bareedaa miijee gaaf tokko waan tokko achuma dhaabdan ijoollee tiyya aduu guyyaa sanii booda wanni sun ni dhaabbatte isin haa kabaju abdii kanaafin isin afaanitti deddeebi'a. Jalaa ofa fayyee qulqulluu ta'e nagaan dhufa karaarra nagaan deema haadha manaa isaatii hojii hai namni maatii dhiisee maatiin adda bee fuusiftan jaartiis dhiisee kute asi dhuftanii ammas ni maraatiin jechuu yaatan maraata ana akka fala bajaajiin fudhaati Amaanuel Geessa maraata kawwee tiktok irra fidanii Amaanuel Geessa yookaan masjiida yookaan waldaa heeka achi geessan gaa maal godha maraataan tiktok irra gaafa si hojii taphatu fayya guyyaa si gaddeebee waan ni jee fayyaan qabuuti nama kan nu laala oo isin narra dhisa tiktok jibbe arraa furadha waan dhimma gartee shaadaan deebitee ma shaadaan deebitee shaamaan haaratu qaba daawun eberji sanumaan hareessa asittiin salaate subii asittiin salaate gan baasanii qabadde hin qabanne gar amma tooguma qofa barka barte laa ilaala ma yidu male barte barca amantii bakka amantii laalal arranto jimaadis maamu nyaatuma wargannaa nagaa nyaatu jimaa maali dubbata Komanne kamera ada geessaa fi irra duujal miidiyaan guutuun hiraata miidiyaan akkalli geessa yaan irra duujalan akka badii keetiiti angaliif kaayaan jennu bishaan gurraatti ustiin kennan asfiduuri irra furmaata ta'ee jira beeku laa damma wanti dhibama caaleen jiru ammaati arrabee as jirtu biyya jiru namni bilbilaan naa quba qabaatu ana malee hin jiru isiillee quba qabna gurbaan jechuun jaalisa kana ga'ee jireenneen quba qabna qe'ee guutuu amma kadhaa yaartiin ta'e silkii irra daawwateeti gurbaan irra dhaamse waan irra dhaamseefis gana gaafate amma anuma baasuu qaba si isarraa footoo
Gaafan du'ellee qabrii islaamaa keessatti kan na hin qabarre. Kanan dhaammadhee sagalee viidiyoo waraabadhee lafa kaadhe. Fiixadhe haasa'e carraan keeti. Mamma keenya aarri waa hunda nama ni godha. Islaamummaan akka waa hundarra bareeddu ni beeytaa. Komantii namaatii fi namaaf jettee kanan godhe. Zulmiidhaan narratti raawwatte malee. Namaaf bar ummata malee islaamummaan nama zallamne nama baya. Laa akkasii miti. Akkasii miti Hamza. Akkasii miti lagi. Hamza abbaan fedhe waan fedhetti amanuuf kafaruuf mirga qabamuu qabu. Wallahi mirga qaba. Garuu ayata kanan irraanfatee maama baya. Man amila saalihan falinafsihi waman asaa'a fa'alayha wama rabbuka bidhallamin lil'abiid. Laasin hin jiru. Kun soba. Ayanni kun soba. Soba wamaara laa'uu gama dhumarraa sin soba. Rabbiin kee gabrootan hin miine sun anama yudhame waan ta'eef. Meemma maaliin si miidhe Rabbiin? Waa hedduudhaan ala zulmii guddaan narratti raawwate. Zulmii guddaa Rabbii rabbummaa isaa himatee zulmii guddaa narratti raawwate. Tokkoffaa ilma namaa godhee na uumuun sunuu na zollome taakka jedhe. Ni dhageessaa miti. Ilma namaa godhee na uumuun sun na miidhe ana zollome. Hallamaffaadhaati. Ofii isaatiif fatanaa baay'eedhaan nama kore. Sadaffaa makluuqa isaatiin na zollome. Waa sadiin kanaan Rabbiin akka malee daangaa natti dabre. Waa sadiin kanaan akka malee daangaa natti dabre. Ani garuu akka namatti akka Hamzatti wanni niin sii dhaamu maamma bayaan. Waan ati arra aaraa illihii gootu kana ummanni kun si waraabbatee boru siin dhawa. Barsiisan kakadhaan siin jee. Wallaahi yoonaan ka aaraa ka godhu taate obboleessoo maabaraatiin na gubba jiraa wallaahi summa wallaahi if qabeetan si argisiisan siin jee. Ani dhageeffadhuan. Ilaa maqaa islaamaatiin islaamummaa tanarratti du'uudhaan hin filanne. Dhageeffadhu. Yaa obboleessoo dhageeffadhuan. Amantaa islaamummaa bacirraas islaamummaa fi ummata maqaa islaamummaa amantaa himatu kanaa wajjiin jiraachuu mannaa jara kiristaanummaa kasilaa guyyaa tokko isaanii nama isaanii akkanatti qeessee akkanatti itti duulu nama tokko agartee hin beektu maaliif amantaa isaanii akkana laal taajjabeetan illaa amantaa isaaniitittu amantaa dhugaatii. Amantaa haqaatii. Amma hadiisa nabii tokko man salima muslimuuna min wallaahi hadiisni sun hadiisa baaxila ta'uudhaatiitu arra ganna seenu onnetii keessa. Baqa hadiisa waallaayyuu hadiisa namni hedduudhaan ittiin haqatu san hadiisa san natti fakkaatean. Man salima muslimuuna min lisaanii wayadihi muslima jechuun nama arraba isaatii fi harka isaatiin naga bahee shuf kan qara'u isaan. Obboleessu ilaal kan hadiisa kana qara'u isaanuma. Okay. Isaanii itti dalagu agartee ati isaanii itti hojjetu agartee haya allaal obboleessu. Dhageessee naannoo dhageessaa miti walumaa galatti faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur. Abbaan fedhe waan fedhetti amanuufis mirga qaba. Waan fedhetti kafaruufis mirga qaba. Obboleessa kiyya qaali. Dhaggeeffadhu. Riippoortii fiti yoo feetan godhaa gubaa. Ani amma wulii ganaa isintu riippoortii na godhaa bakka itti wal geenyu hin qabnu. Wallaahi ta'aakhira irraa xumuran macarrasaadhaati. Wallaahi summa wallaahi. Riippoortiidhaa miti.
ilaala riippoortiidhaa miti ta'e irraa akhira macarrasaati. Lammaffaa warri rabbii arrabsite jettaan ani rabbi komachuuf mirgan qaba. Waa sadii maaliif na zollumtee tokkoffaa duniyaa tanarratti nama na godhee na uumuu isaati. Tokko kana. Kan lammaffaadhaati duniyaa kanarratti nama godhee na uumuu isaati. Kan lammaffaadhaati nama okkore daangaa natti dabre akka malee daangaa natti dabre. Geggara biraatiin ofuma isaatiin rabbiin dubbateeti rabbiin hamma takka gabricha isaa hin miidhuu jedha afaan isaatiin. Shoof dhaggeeffadhu. Hamma takka rabbiin gabricha isaa hin miidhu ja'aati asiin immoo fatanaa fi waa hedduudhaan na miidhee daangaa natti dabraa jira. Sadaffaa gabroota makluuqa ofii uume narratti bobbaase. Maal jedha hadiisul qudusii keessatti hadiisul qudusii yeroo jan waan ma'anan isaa rabbi biraa dubbatamee labziin nabi Muhammad biraa dubbatamee barakasi laal ani laal maal jedha inni haramtu zulma jedhe rabbiin zulmii ofuma isarrattu haraam godheeti eeganaa isin irratti illee haraam godheetan jira wal hin miidhinaa wal hin zulluminaadhaa jedha dhageesse daangaa walitti hin dabrinaadhaa rabbiin jedhe hadiisa san keessa ofii gocha kana dubbatee gocha kana raawwatee hogga ana zullumu ana miidhu akkamiin siin jedhe achirratti wallaahi ta'irraa macarrasaadhaa jararraa muradhe Hamza kun kana carraan keeti gama biraatiin riippoortiidhaa miti wallaahi waan feete gootanis wulii wanni ganaa walaa sooshaal miidiyaadha bakki itti wal geenyu sin qabnu abbaa kiyya qaali bakki itti wal geenyu sin qabnu wallaahi arrarraa kaasee anaamii sooshaal miidiyaa kanarratti yoon agartan taatan achi dhokadheetan amantaa san achi qabadhee deemee taa'ee jiraadhan abbaa kiyya qaali fiixan inneen Tole Maamad Bayan. Wayin si gaafadha gaafii sadiin si gaafadha Habibi. Na dhageessa? Indaga. Siifillee ni mugaani beeyta amma gaafiin takkaffaa ati rabbiin dhalatee du'e jechuun sirraa gabbuuteetuma jechaa jirta. Rabbiin dhalateeti du'ee jechuun jirta bare ani kiristaana ta'e jechuun. Ani waan dhalachuutii fi dhalachuu barka rabbii ati itti amantii rabbii anaaf ati itti aman rabbiin ani itti amanee gabbaraa tureetiitu na zollomeen siin jedhe obboleesso. Maal taate isaa? Hayya dhaggeeffadhu anaan waa'ee du'ee fi kanuma du'ee san naa wayyinan isuma san naa wayyinan siin jamzaa marataa dhagaa wayya kanumaatiin jettuun san dhaggeeffadhu isuma san tura naa wayyaan siin jee amma qoyaa abbaan fedhe faman shaa falyuumin waman shaa falyakfur ni jirti moo hin jirti? Lakki mirga qabda Maamad Bayan mirga qabda. Garuu barani waan takka siin hin jenne bar. Kunola walaa yadhlimu rabbuka ahada la walaa yadhlimu rabbuka ahada kuno afaanuma rabbi ammoo ofiin jedhu rabbiin hin miidhu nama tokkollee rabbiin kan kee nama tokkollee hin zollomu jaati ani fi nama na uume nama na godhee na uumuun sun na zollome lammaffaa ana fattanuun ana hadeedu yeroo hunda mommokortii anarra gaggeessuun zulmiidhaan narratti raawwate. Sadaffaa gabroota makluuqa ofiin uumeen fidee narratti raawwachiisuu saniin na zollome waa sadiin kanaan rabbummaa isaadhaa shakkee irraa as deebi'een siin jedhe. Nabi Muhammad gandarraa ariyaneete gandarraa si ariyanii Maamad Bayan.
Waa'ee poolisiitii miti namni tokko fakkeenya Nabi Muhammad gandarraa ari'aniiti gandarraa si ari'anii. Nabi Muhammad dhagaan cafaqanii ati dhagaan si cafaqanii. Alayhi salaatu wassalaam. dhageessaa miti. Nabi Muhammad dhagaa dhageessaa miti. ati Bilaal irra miidhamte Muhammad bayaan Bilaal irra miidhamte. Hamzaa nani dhageessaa. Eenin dhagaa. Nani dhageessaa. Nani dhageessaa miti. Qaceellotti Anaatiin barbaanni siin jedha obboleessa kiyya maal taate isaa wayi. Maal taate? Okay. Hayyee jara si jala jiru.